Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ammas deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon kun tokkuma ta'ee kun garuu gadi hin dhiifne irratti waraabne wallaahi hedduu dasna jedhe maashaallah tabaarakallaa yaa uummata Harargee galatooma qaqqaaliiwwan baay'ee namatti toltanii isiniin jedha uummata qaetti uummata nashaaxa baay'ee namatti toltanii arsiinis gadda godhee jira. Akkana makki shanfata fashaa jedhaarti ishaalleen gara seenaa hojii seenaa jalaan qaban eegzeessan dhugaa rabbi akkasitti hin jaalatan illee seenaa mushurraan ta'e ta'a seenaa akkasitti si hojii mirqaana makkishaa asii mirqaanti dhugaa rabbi maashaallah tabaarakallaa baga dhaxxanii haadha faate illee qashteetti keessa jirti asliin faate garuu poostiin goone ati faate poosti goote. Seenaan achi waan jirtuuf asliif faallee akiitti hornaam isaan maashaallah dhugaatiin takkan hafne nyaanni takkan hafne ka aadaa Harargee akkuma leengadda arsiin akkasitti dhaqanitti isaallee kun keekillee waa wallaahi hedduu namatti tolani baga dhaxxanii uummata qaalii uummata qashtii rabbi akkanumaa ammallee jaalala namaa isin haa kennu makkuush qashtii bareedduun talaa ibsaallee leemman gurbaa baga rabbi waliin isin ga'e baga gammaddanii sargi keessan guddaallee rabbi nu haa ga'u maakiin godhamu adda sargiin maatii asii bu'amee ittee turte maashaallah rabbi maatii isaaniillee nagaa naa fidu inshaallah wallaahi rabbiin ilma akka ibsaa leenca akka ibsaa kana rabbiin irraa baasu inshaallah maatii qashtii tana rabbiin haa kennuu fi baay'ee namatti tolti kun warra ofii argite zana fataa jedhaarti dheengadda garuun sosodaatti xiqqoo. Akkasii inni kaasodda akkasi birrii irraa harcaaseennes intala kabajaa isiitti mul'isee siin jenna baay'ee namatti tola wallaahi warri makiif isaan ibsaa qeexxanii warra isaan hin geenne dhugaa rabbi jaalalli akka isaanii kun jiru yeroo ammaa rabbiin ija keessan irraa qabu garuu iji namaa muka jiidhaa gorsaa jedhanii rabbii ija keessan irraa qabu garuu ijoolleen akka badaa ol jaalatti makiin kun ammas gammachumaa of dhabde. Uffatarraallee matarraallee uffanni bu'e kun akkan uffata jedhaarti mataa qullaa maashaallah makkuu shammata masiituun seene doo mataa isii ta'u waatte akkana koofiseen hin taphattu kwa mataa isii waan ta'eef malee akkasii taphattee hin quufne ijoolleen kanaaf maa mallee hin laalle namni tokkoon qeeqaa rabbiin inshaallah imaanallee qalbii isaanii keessatti haa kennuufi ibsi ishaan duraayyuu maashaallaadha. Garuu isaan hunduyyuu taphatan muuziqaa kanas hedduu taphatan inshaallah yeroon isaanii yoo yaadachiise ammaa yaadatanii isaanillee akkasii baay'ee namatti tolan dhugaa rabbii waliif isaan haa dhiisu akkana makkishaan bakkuma jirtu follaaltee mataan fataa jedhaarti kun mataan fataa jedhaarti mataallee dheeraa qabdi waa wiigillee natti fakkaanna soo wiigii ta'e. Sohii ta'e akkanatti onneen ta'u akkanatti maal maqaa isaa akkanatti hin sirbitu narraa bu'a jetti. Isii faadha faaxillee wiigii godhattee dhanni naati faaxillee mataa afoon as baafte akkasii uummata qashtii uummata qaalii wallaahi baay'ee namatti tolanii jaalalli isaanii. Ibsi ishaalee eenyu maqaa isaa Hamzaa Faashitti illee qanii kan akkanatti dabaree itti dhaqanii kanneen illee akkasuma wal qixxeessan namatti tolanii wallaahi isaan godhanii. Akkasitti gammadanii makkuushii fi ibsishaan gammadanii ibsishaan birrii irra rabra godhee warra soddaa irratti oolaa baay'ee namatti tolanii maakii ta'e qaalii intala arsii taate kaa'ammoo intala arsii baalee arsii walumatti intalli Harargee qashtiin baaleen harka seente rabbi umrii waliin isin haa dheeressu isiniin jedha ilma imaana qabu ilma guddaa ka biyya bulchu rabbiin isinirraa baasu inshaallah wajjinillee jaalalli keessanillee ilaa abaddi haa turu inshaallah qaxaleewwan keenya rabbi umurii wajjin isin haa dheeressuu miqqanyaaf sharranyaa rabbi isinirraa haa fuudhu afaan isinirraa haa qabu inshaallah keessaniin jiraattanii akkasii ani jaalaluma uummata kanaa kabajaa dubartiin Harargeetii fi baalee wallaahi dabareen aashitti Hamzatti hidhattee isaanittis akkana dhatte Hamzaanoo akkas gadhiisee jira baay'ee namatti tola wallaahi
maashaallah maashaallah. Garuu Hamzaa komatamteerta. Uummata kaawwammaa gadi hin dhiisin ka Harargee bichaa gad dhiiftare. Indee ka Harargee bichaa maa gad dhiifte? Maal jechuu keeti? Yuutuubii illee taanaan walitti miti. Ka Harargee bichaa gad dhiifte ka maal illee gad dhiisuu qabdi. Makuu shamma uffadhu amma abbaa manaa qabdan jetti. Matarra deeffadhu onaa ibsaan biyya jadhiigaatiin si ilaalande. Daafimee biyyattiin mul'uma shaagaltee adda akkam? Mul'uma akka malee taate wayyoo hin jaalatan dubartoonni illee. Of dhabdeerti gammachuun ka warri ofii kuyyoo nama dhufu bakka abbaan manaa jirutti. Baay'ee namatti tola. Hamilee on nama kaasa jechuudha. Akkasii talaqashtii bareedduu. Qumatiis ibsadheerati malee homaa gabaabbina badaa hin qabdu. Walaa hin gayaafi inni naa ta'e jedhee afaan irraa qabadhaa yaa uummata. Gammachuu isaanii gaa'ela isaan keessa jiran gaa'ela bareeda akkana isaan keessa jiran kana jalaan balleessinaa isiniin jedhaa kan uffataa shambaa'edha artisiin. Mucaan ummaa biraa deemamee jetti inni eeginaa ijoollee kana haa jiraatani. Akkasii mee horri akkanaa maakiif isaan garaa isin nyaatu dhugaa rabbi garaana nyaatani. Yoo ija keessas ilaalu garaana nyaattaa jette maakiin obsishaani. Hin beeku ani waan hin beeku garaan akka garaan bulluq na jedha jetteen. Bacbac na jedha jetteen edda. Garaan bacbac na jedha yoo si ilaalu garaana nyaattan beeku akkanuma jetteen akkasii isaanillee garaana nyaatan dhugaa rabbi. Uummata jaalalaa, uummata qashtii, uummata Harargee, uummata jaalalaa, uummata Arsiillee, uummata jaalataa akkana isaan bira dhaabattan Oromoon guutuu isin galateeffatuu qaba. Innaa baay'ee namatti tolan dhugaa rabbiin ija hamtuu isaan irraa qabu waliif isaan haa dhiisu inshaallah. Rabbi ammoo ija uummata miidiyaa kanallee budaa meeqa as keessa jira. Ka afaan hin dubbanne meeqa kamtu as keessa jira. Ka itti namatti aadu jechuu akka waan isaaniitiin bulanii. Innaa rabbii wallaahi waliif isin haa dhiisu qacaleewwan kennaa. Jiraadhaa darbaa jiraadhaa ammallee umurii dheeradhaa. Jiruu bareedduu. Hojii rabbi isin haa jiraachisu ilmaaf intalas ka hortan rabbi isin taasisu isiniin jedha. Akkana durba Harargee hojjifataa jette akkuma dheengadda Arsii hojjifataa jettetti wallaahi baay'ee namatti tolti. Ijoolleen qacaleewwan tun irraa dhaabbadhaa rabbi jedhaa jiruu fi jiraatanii isinis jiruu keessan jiraadhaa. Maal inni kun hinaaffaan maal isinii godha? Akkasii rabbiin umurii dheertuu jiruu bareedduu ilmaan qaqqaalii isinoo xixiqqoodha jidduu keessanitti taa'umu kalaas amma isaan qaama tokko dadhabdanii ammaa dhiiftan jechuu waan gootan hin qabdanii akkas isiniin jedha inshaallah rabbii waliif isin haa dhiisu. Baay'ee namatti toltanii ijji hamtuulleen isin hin argitu inshaallah. Rabbi guyyaa sargii keessaniitiin illee isin haa ga'u. Ibsaallee rabbi ijaazatu wiila rabbi haa kennuuf akka maakiin irraa ol baane. Asitti ammoo yoo uffata Harargeetiin shambaa uffataa jedhanii daansii hindii taphataa jiran. Wallaahi baay'ee namatti tolani miqqanyaan gubatti akkam. Olaa gabaabbina badaa hin qabdu kun ceekuu bira geettii maa sobdayyaa uummata. Kijibaawwan wallaahi. Fataadha isin ijoollee qaqqaalii akkasii sumarra dhaabaa viidiyoo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.